jedhu kuno jabanaan na dura jaa kuno kursi sadaqaan inya hasa ya rabbi ingiliziin hin deemneedha ya rabbi asuman jira ya rabbi jedheetin ulaa deeme namni mana keessa jira moo jedhee ulaa babbanee ilaale ulaa namnis mana keessa hin jiru bakka nan liisee jechuudha ingiliziis hin deemneedha mana hamaan jedheetin liise ganama gizeen fiigu moo karuma Itoophiyaatti hin fiige laal Itoophiyaan gale ganama moo gizeen rafuu kara Liibiyaa kara kana Liibiyaa kara kanan kutee kara Liibiyaa ajaa'iba garamti gara Liibiyaan deeme ka manamaan Liibiyaa bahariin deemee bahararraan deemeetiin Ingiliis seene si galee kara kanaan gizeen deemu moo ganama gizee siin hanna fiiksitu bar awwaarri lafaa ilu akka nama baabura daakaa jiru ol facaa turaabni biyyoon ol facaa si galee kazzaan hiigeetiin deemee gizeen akkana wantani isa qoshashaa gandaarra akkanatti laxxafamee dhaabbadhe laal akkanatti laxxafamee jedheen akkana afaan qabee dhufteedhuma mee haraami gizee siin jettee akkanana shaarpiin siinatti bu'u ashaadu an laa ilaaha illallah jedhe ka ashaadu an laa ilaaha illallah kan namni miira keessa jiru waan godhun beeku ashaadu an laa ilaaha illallah gizee hin dhudeemte saxxin jedhe akka nama du'e kazzaan gizee siin deemtu
Yantaale Oromoo jedha. Oromootti Waan isin arsii asii jettan kun tokkichi hin jiru obboleessi arsii jedhe. Kanallee amma Oromoo sana hundeen arsiidha jedhaan walumaa galatti marra. Oromoo jedhe obboleessa Maimaa arsii biratti kan jiranii. Arsiin illee Oromooti bara obboleessa. Garaagarummaa hin jiru. Oromoo sun kamiin jedhin kaa Oromoo sun kamiin jedhin kaa ati gootitti kan jite bara akkana jedhe Oromoo jedhi malee amma Maimaa isa kanina Maimaa isa kana osoo naannoon arsii bichaan fayyadame arsii jedhe jechuu dandeenya. Dhaggeeffadhu aanolee dhaatillee maqaan keenan fakkaate. Nuti naannootti guddannetti maal jedhu amma beekan mana eegan jirti arsiin. Okay. Mammaa kee hedduu jira. Oromoo jedhan malee arsii jedhan. Nuti eessatti dhalatte ati? An arsii dhaladhee baay'een amma wallaahi sanyii kan inuman taasisabe waan mara yoo jedhu akkanatti arsii ina na dhageeffadhu aanole. Maimaa kasan dhageeffadhu Maimaa kasan osoo Oromoon guutuun itti fayyadamuu baatte dhageeffadhu aboon hin buusin ga'ee. Sanyii dhiisi yaadawwan falma. Yaadawwan falma. Dhageeffadhu naan. Sababa walii qoraa fotona. Habiba yookiin Ufirkaan ishee godhee si dargata. Aboon buusee nu deebise.